Akkam nagaa jirtu kabajamoof jaallatamoo maatii chaanalii kana. Amma immoo barnoota gabaabduu tokkoon isinii qabadhee jira. Mee kanaan dura chaanalii kanaaf maatiin taane taanaan kanneen haaraa taatan subscribe gochuun waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii fi sirna nyaataa daa'immanii irraa baradhaan jira. Kanneen kanaan dura immoo subscribe gootanii barnoota hedduu irraa argattan hordofaa turtan hedduu galatooma. Amma barnoota ni qabadhee jiru kan maal jedhudha? Waa'ee daa'imman garaa ciniinnaan humnaa ol hiixataa bo'an yookaan infantile colic kan jedhamu. Keessuma ji'a arfan jalqaba daa'imman hedduun hiixataa akka waan dhibee garaa keessaa qabanii hiixataa hedduu bo'u. Kana ilaalchisee barnoota gabaabduun isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Amala dhabuuf darbee baay'inaan bo'uun daa'imman hedduu biratti ni mul'ata. Egaa daa'imni amala uumamaa mataasaa qaba yookaan temperament kan jennu. Daa'imman hundumtuu hin bo'anii hundumtus immoo hin callisanii. Amala adda addaa qabu. Amala qabatanii dhalatan. Kan hedduu bo'an jiru, kanneen immoo hedduu hin bo'ne jiru. Haa ta'u malee daa'imman hedduun hin hiixatu hin bo'u darbee jechuudha ijoollummaatti. Keessumaa ji'a 4-5 jalqaba. Haa ta'u malee daa'imman persentaa 20 ta'an biratti bo'uun kun sadarkaa maatii naasisuu irra ga'ee maal godhaa akka isaan daa'ima sana fuudhanii mana yaalaa deeman taasisa. Maaliif daa'imni gaafa humnaa ol bo'u maatiin maarraa ka'eeti kan jedhu nawuudhaanii fuudhanii gara mana yaalaatti akka isaan fiigan taasisa jechuudha. Akkuma waliigalaatti dhalli namaa yookaan daa'immanis haa ta'u dhalli namaa sa'aatii dheeraa yeroo inni itti bo'u naannoo umurii 7 ja'adha. Ji'a 1-7-2 naannoo sana dhalli namaa yookaan daa'imman sa'a dheeraa yeroo itti bo'anidha. Hanga sa'a 2tti bo'uu danda'u guyyaatti naannoo 7 ja'a. Normaalii jechuudha giddu galeessaan. So the maximum period of crying kan jedhamu dhalli namaa yeroo baay'ee bo'u naannoo 7 ja'adha jechuudha. Umurii kanatti akkuma nama jedhee daa'imman guyyaatti hanga sa'a 2 bo'uu danda'u. Akkasumas daa'imman guyyaa irra yeroo hedduu galgala caalmaatti bo'u. Guyyaa yeroo hedduu nagaa oolanii halkan yookaan galgala hedduu bo'u jechuudha daa'imman. Amalli kun yookaan amalli yeroo hedduu yookaan sa'a dheeraa bo'u kun irra deddeebi'ee kan dhufu yoo ta'e yeroo wanti kun isaan dhiisu immoo tasa isaan jalqabaa baay'ee bo'u hin dhiisanii yeroo wanti kun isaan dhiisu immoo sa'a 1 sa'a ta'u sa'a 2 ture akkasumas daqiiqaa 30 ture haa ta'u yeroo isaan dhiisu naguma harma oolu naguma deebanii taphatu akkasumas immoo fiivariin qabanii ho'ina qaamaan qabanii hin argananii hin qufaa'anii vomitingiin qabanii yookaan haqqeen qabanii fincaan naguma fincaa'u bobbaa naguma baasu qaamni isaanii dabalaa jira ulfaatinni qaama isaanii. Walumaa galatti mallattoo dhibee kan hin qabne yoo ta'e wanti kun infantile colic jedhamuun beekama. Hiixachuun callumadhaan yeroo dheeraa bo'uun kun mallattoo dhibee biraa hin qabu taanaan infantile colic jedhama jechuudha. Akka waliigalaatti daa'imman yookaan daa'imni fayya qabeessi guddataa jiru tokko dhibee infantile colic yookaan isa garaa ciniinnaa daa'immanii jennu kana qaba kan jedhamu kiraateriyaa mataasaa qaba. Innis kiraateriyaa akkamidhaa? Dhibeen infantile colic yookaan garaa ciniinnaa daa'immanii jedhamu kun yeroo hedduu guyyaatti hanga sa'a 3 turuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo hedduu dhalatanii naannoo 7-2 fi naannoo 7-3 isaan jalqaba. Dhalatanii naannoo 7-2 fi 7-3 isaan jalqaba. Akkasumas immoo torbanitti hanga guyyaa 3 dhufuu danda'a. Akkasumas yeroo 7-3 ol caaluuf turuu danda'a. 3 hours a day, 3 times a week, for more than 3 weeks jedhama. Naannoo 7-3 isaan jalqaba. Guyyaatti takka yeroo bo'uu jalqaban hanga sa'a 3tti turuu danda'u osoo addan kutiin. Egaa bo'uu jechuun hiixataas haa ta'u xiqqoo irrasaas dabalaas hiixataa amala dhabaa sa'a 3 ol turuu danda'u akkasumas immoo torbanitti hanga sa'a 3 dhufuu danda'a. Akkasumas immoo 7-3 turuu danda'a jechuudha. Kiraateriyaa kana yoo guute daa'imni kun dhibee infantile colic qaba jedhama. Haa ta'u malee akka armaan olitti jenne mallattoo dhukkubaa biraa qabaachuu hin qabu. Kan qufaa qabu ta'uu hin qabu. Kan bobbaa baasuu rakkatu ta'uu hin qabu. Kan yeroo fincaan fincaa'u bo'u ta'uu hin qabu. Kan fiivar yookaan ho'ina qaamaa qabu ta'uu hin qabu jechuudha daa'imni sun. Yoo tarii mallattoo addaa argine ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Kanaan alatti garuu daa'imni tasa jalqabee sa'a dheeraa bo'aa osoo addan kutiin hiixataa sanaa booddee immoo wanti kun isa dhiisuu deebi'ee tasgabbaa'ee harma hodhaa nagaa kan turoote wanti kun infantile colic jedhama jechuudha. Gama saayinsiitiin wanta amala akkanaa fidu maaltu akka kana fidu guutummaa guutuutti hin beekamu. Dhibbatti wanta infantile colic jedhamu kana yookaan garaa ciniinnaan hedduu hiixatanii bo'uu daa'immanii kana wanti fidu dhibbatti hin beekamu. Qorannoon riizaaltii adda addaa agarsiisa jechuudha. Inni tokko kana fidadha, inni tokko kana riskiidha, inni tokko immoo kana riskii miteedha. Barmaatilee akka biyya keenyaatti
wanti kun maal jedhamuun beekama garaa ciniinnaa daa'immanii jedhamanii waan beekamuuf maatiin maal godhu qoricha aadaa kan jedhamu kanneen akka talbaa, xeenaa addaamii, qullubbii adii kanneen kana laatu jechuudha. Waa'ee infantaayil koolik kana laalchisee bara darbee Finfinnee naannoo Gulalleetti riisarchii hojjedheen ture. Infantaayil koolik kana maalti fida? Daa'imman meeqatti qaba? Naannoo umurii kamii dhufa? Maatiin maal godhu kan jedhu jechuudha. Persentaa 22 kan ta'an kiraateeriyaa 3 hours a day, 3 times a week for 3 weeks kan jedhu kan guyyaatti hanga sa'a 3 torbanitti hanga si'a 3 akkasumas hanga torban 3tti kan turu hiixatanii boo'uu daa'immanii kana qabu ijoolleen persentaa 22 akka qorannoo yeroo sanaatti jechuudha. Kanneen kana keessaa kanneen persentaa 25 ta'an immoo maal godhanii kun garaa ciniinnaa gogiinsa garaa fa'aadha jedhanii osoo daa'imman dhibee gogiinsa garaa qabaatiin talbaa kennuu, xeenaa addaamii, qullubbii, shayii danfisanii kan kennan jiru, waan adda addaa kan kennan jiru akka qorichaatti jechuudha. Haa ta'u malee dhibbaa dhibbatti kana kan fidu hin jedhamu karaa mana yaalaa hin jiru. Wanti kun akkamitti fudhatama? Akkuma sila jennee dhalli namaa yeroo isaa dheeraa boo'u naannoo torban ja'aati jenneerra. Peak period of infant crying kana daa'imman tokko xinnoo kanarraa adda ta'uun deemsuma guddinaa keessatti waan mul'atudha, waan deebi'ee dhiisudha kan jedhamu jira. Maatiin tokko yeroo daa'ima godhatan egaa amma maal ta'eera biyya keenya keessatti wanti kun maal fideera? Daa'imman osoo ji'a ja'an guutiin akka isaan talbaa dhugan, akka isaan waan adda addaa qoricha aadaa fudhatan taasise jechuudha wanti kun garaa ciniinnaan daa'immanii kun. Kun maalirraa kan ka'edha? Hubannoo dhabuurraan kan ka'edha. Biyyoota biraatti maalti ta'a? Akkuma maatiin tokko daa'ima godhatanii, akkuma mucaa godhatanii hin barsiifama. Wanti kun dhufuu danda'a kan jedhu. Maatiin tokko yeroo daa'ima godhatan garaa ciniinnaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota isaan dursanii beekuu qaban hin barsiifamu jechuudha. Maal jedhamee barsiifama kunis? The purple period jedhama. The purple period. The purple period jedhamanii akkuma mucaa godhatanii hin barsiifamu. Purple period jechuun kun maadha? Period jechuun kun wanti kun ka'umsaaf dhuma qaba. Garaa ciniinnaan daa'immanii kuni yeroo hedduu naannoo torban 3 jalqaba akkasumas immoo naannoo ji'a 3 ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Period jedhama kun jechuun ka'umsaaf dhuma qaba waan ta'eef period jedhama. Purple kan jedhamu kun immoo PURPLE kan jedhamtu kun immoo P isheen jedhamtu kun peak kan jedhu bakka buuti. Peak jechuun wanti kun maximum period qaba jechuudha. Maximum period isaa naannoo ji'a 2ti. Dhalatanii naannoo ji'a 2. Purple keessatti immoo U'n kun immoo maal bakka buuti? Unexpected. Osoo sin eegin tasa ba'uutti kaadhaa osoo waa tokko hin ta'in. Unexpected kan jedhu bakka buuti. R'n kun immoo they resist soothing yookaan osoo waan feetan gootanii sossobdanii hin dhiisanii boo'uu sana. Osoo waan fedhan godhan maatiin aadaa harmatti qabdiin sossobdii maal gootiin dhiisuu daa'ima. PUR R'n kun resistii bakka bu'a jechuudha. P'n immoo maal bakka bu'a? Inni ittaanu fuula isaaniirra pain waan jiru fakkaata. Pain jechuun waan fuulli isaanii dhukkubbii qabu bakka waan garaa isaanii isaan dhukkubaa jiru fakkaatu. L'in immoo maal bakka bu'a? Long kan jedhu bakka bu'a. Yeroo dheeraaf bo'aa ture jechuudha takka jalqabna. E kan jedhu purple keessatti immoo maal bakka bu'a? Evening. Yeroo hedduu halkan jechuudha isaan hiixatanii baay'ee bu'an. So purple period jedhamee dursanii daa'imman umurii naannoo torban 3 gadanii garaa ciniinnaan hedduu hiixatanii bo'uu danda'u. Wanti kun immoo yeroo harmatti kennitanis sossobdanis hin dhiisanii tasa dhufuu danda'a. Akkasumas immoo waan dhukkubbii qabaatan fakkaatu. Yeroo dheeraaf bo'u halkan immoo baay'ata. Kan erga godhanii booddee immoo ofuma isaanii immoo deebanii dhiisuu kan jedhu barnoota fudhatu jechuudha maatiin biyya biraatti. Kana egaa of qopheessu dursanii maatiin jechuudha. Waa'ee infantaayil koolik kana. Biyya keenyatti garuu waan akkasii waan hin jirreef daa'imman yoo bo'an qorichaalee adda addaa kennu jechuudha. Karaa mana yaalaa qorichi hin jiru waan ta'eef kana laalchisee. Qorichi hin jiru yoo jedhu kan xiqqoo fooyyessan jiru garuu kan dhibbatti kiwud godhan hin jiru. Kan tootaalii balleessu hin jiru jechuudha. Kan xiqqoo fooyyessu garuu jijjiira. Wantoota maatiin gochuu qaban wanti kun yeroo jiraatu. Egaa qorichoon xiqqoo fooyyessan jiru haa ta'u malee dhibbatti baduuf wanti kun maal gochuu qabna? Hanga ji'a 3tti eeguu qabna. Ji'a 3 booddee ofuma isaa deebi'ee dhiisa jechuudha. Haa ta'u malee hanga kanaatti maatiin maal gochuu qabu kan jedhu yoo ilaalle inni guddaan amalli kun daa'imman persentaa 95 ta'an biratti naannoo umurii ji'a 3 ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Naannoo ji'a 3 ofuma isaa deebi'ee dhiisa waan ta'eef kana obsaan beekanii dhiisuu qabu jechuudha. Tasgabbaa'uu qabu. Dabalataanis yeroo daa'imni bo'uutti qabu yookaan bo'uu eegalu tasgabbaa'u. Asiif achi jeeqamuun na'uu maal osoo hin ta'in tasgabbaa'uu qabu. Dabalataan immoo takkaa bo'uutti kaanaan sa'a dheeraa bo'uu waan ta'eef hanga sa'a 3 bo'uu dandeenyu inni irra silaa
dabareen bira turu continuously nam tokko bira ture inni rifata aaruu danda'a waan adda addaa daa'ima sossobuu waan adda addaa gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dabaree daqiiqaa muraasa abbaa yoo bira ture daqiiqaa muraasa immoo haati bira dhuftee bira turu hangasitti nam tokko biraa deebi'uu qaba jechuudha. Kana malees yeroo baay'ee daa'imman hirriba gahaa yoo dhabanidha kan isaan amala akkasii mul'isanii. Kanaaf amma danda'ametti daree isaan rafan akka tempireecharri isaa giddu galeessa ta'e sagaleen akka isaan hin jeeqne sa'a hirribaa dhaabbata akka godhatan taasisuun raffisu. Inni kaan daa'imman wajjin taphachuun daa'imman taphachiisuun yeroo adda addaa qaba. Yeroo qaama dhiqaniif ta'uu danda'a, yeroo daayipparii jijjiiraniif ta'uu danda'a. Yeroo adda addaa daa'imman taphachiisuun sagalee adda addaa dhageessuun gaarii. Taphachiisuu yeroo jennu naannoo ji'a lamaatti tapha akkamii taphatu yoo jenne nu wajjin odeessuu osoo hin ta'in sagalee adda addaa dhageessisnee waan isaan bashannansiisu tokko waan daa'imman bashannansiisu gochuu jechuudha. Akkasumas akka callisan taasisuuf asiif achi raasuu dhiisu, asiif achi urgufu. Maatiin tokko maal godhu daa'imni yeroo baay'ee bo'u shurruu jechuun asiif achi urgufuun akka inni bo'uu dhiisuuf miidhaa adda biraarra geessisu. Miidhaa akkamii sammuu keessatti dhiiguu danda'a jechuudha yeroo asiif achi daa'ima urgufan. Kun sheekan beebii sindireem jedhama. Daa'ima yeroo inni baay'ee bo'u sossobuuf jedhanii asiif achi urgufuun sammuu daa'immanii keessatti salphaatti dhiiga. Kun immoo dhibee biraa fida jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti yeroo daa'imman akkas bo'an sossobuuf jennee hedduu urgufuu hin qabnu jechuudha. Akkasumas qorichoota daa'imman miidhuu malan qorichoota aadaa adda addaa qorichoota karaa qorannoo hin taane kennaman kennuun gaarii miti. Fakkeenyaaf talbaa yoo kennine daa'immaniif umurii 6 gadiif waayii tokkoyyuu kennamuu hin qabu aannan harmaadhaan alatti. Haa ta'u malee maatiin tokko talbaa kennuudhaan yeroo talbaan sun garaa kaasaa fidu jira jechuudha daa'imman irratti. Kanaafuu qoricha adda addaa kennuun hin barbaachisu jechuudha. Tasgabbaa'uu qabna, dabareedhaan eeguu qabna, hirriba gahaa akka isaan argatan gochuudha. Akkasumas immoo akka callisan taasisuuf asiif achi urgufuu hin qabnu jechuudha. Amalli kun rakkoo maatiirraa akka hin kaane beekuu qabu maatiin. Yeroo baay'ee abbaa fi haati mucaa wal komatu sitti kana godhee kan jedhu. Haa ta'u malee amalli kun rakkoo maatiirraa kan ka'u miti. Kana beekuu qabu jechuudha. Dawaa tokko kan xiqqoo hedduus mana yaalaadhaan fudhachuu danda'u. Kanneen akka koolizaa diroop, giriip wootar, simeetikoon kan jedhamu tokko jiru. Kanneen xiqqoo fooyyessan wantoota kana mana yaalaatii mariisanii fudhachuun gaarii jechuudha. Dabalataanis amalli kun hanga umurii ji'a 5tti itti fufu kan turoo ta'e tarii dhibee fayyaa biraa ta'uu waan danda'uuf mariisuun gaariidha ogeessa fayyaa. Wanti kun naannoo ji'a 3 bada jennee irraa didee immoo hanga ji'a 5 ji'a 6tti itti uffatana tariitii wanti kun dhibee biraa ta'uu waan danda'uuf ogeessa fayyaa mariisuun gaariidha. Daa'imman yeroo boo'an yookaan beelaan qofa harma hoosisuu osoo hin taane garaagarummaa sa'a 2-3dhaan harma hoosisuu. Egaa maatiin tokko maal goote yeroo daa'imni boo'u bichaa dhaqanii kan hoosan jiru jechuudha. Kun gaarii miti. Kun amalli sun akka itti cimee akka isaan baay'ee boo'an taasisa. Haa ta'u malee wantoonni kun qorannoon kan hin mirkanoofne waan ta'eef amalli akkasii kun yeroo hedduu akkuma silee jennee naannoo umurii ji'a 3 ni badaa. Amala kana guutummaatti dhabamsiisuuf hanga ji'a 3tti eeguun barbaachisaadha jechuudha. Gama yaalaan qorichi akkuma silee jennee xiqqoo kanneen fooyyessan jiru kanneen sana kennuufiidha. Kanaan alatti immoo amalli akkasii kun kallattiin daa'ima irratti miidhaa geessisuu hin qabu. Daa'imni waan sa'a dheeraa boo'eef waan ta'uu hin qabu. Maatiin asiif achiin urgufiin daa'ima sossobuu fedhanii osoo boo'uu sireerraan kuufiin dhibeen biraa san qunnamin malee amalli akkasii kun kallattiin daa'ima irratti miidhaa geessisuu hin qabu. Miidhaa inni irratti geessa maatirra geessisa. Maatiin maal ta'u naasuurraa kan ka'e maatiin tokko akka daa'imni callisuuf akkuma silee jennee asiif achi urgufuun mataa keessatti akka dhiigu taasisu yookaan miidhaa biraa sheekan beebii sindireem kan jedhamu geessisuu danda'u jechuudha. Akkasumas qorichoota adda addaa laachuun daa'immaniif miidhaaf saaxilu qorichoota aadaa adda addaa kennu. Akkasumas immoo amalli kun walitti dhufeenya abbaa manaa fi haadha manaa yookaan walitti dhufeenya abbaa fi haadha daa'imaa miidhuu danda'a. Sit akkas godhee miidhameera qacca'amee kan jedhamu tokko jira. Lafee cabee maaloo ta'e kan jedhamu. Kun daa'ima irratti miidhaa geessu qabaachuu baatuyyuu walitti dhufeenya maatii irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti daa'imman naannoo 7 kaasanii daa'imman persentaa 20 ta'an humnaa ol hiixachuun hanga sa'aatii 3 continuously bo'uu danda'u. 7-4 bo'uu danda'u. Hanga ji'a 3tti itti fufuu danda'a wanti kun. Karaa mana yaalaa ka'umsi kanaan beekamu haa ta'u malee kan xiqqoo fooyyessan qorichoonni jiru. Dhibbatti garuu akka inni badu taasisuuf hanga ji'a 3 eeguun barbaachisaadha jechuudha. Mucaan gaafa guddatuyyuu dhibeen kun ofuma isaa dhiisa jechuudha. Kun functional gastrointestinal disorder jedhama. Functional gastrointestinal disorder jechuun
Nunu naasisa maatii naasisa malee abbaa fi haadha naasisa malee maatii jeeqa malee daa'imni waan miidhamee waan ta'u hin qabu jechuudha. Kanaaf kana beekuu qabna. Gaaffii fi yaada qabaattan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.